Tole akkam jirtu nageenyi badhaadha. Har'a kan barannu akkaataatti dookimentii barnoota olaanoo itti qopheessinu jalqabarraa qabnee kan barannu ta'a. This is how to prepare academic document preparation from the scratch using Afaan Oromoo. So jalqaba maal goonaa dookimentii keenya qopheeffannaa. Dookimentiin kiyya kana men qopheesse kana fakkaata. Introduction qaba, dhumarratti reference dabaluun hin barbaachisa. So asitti references kiyya asitti kaa'ee kan dookimentii kiyya jechuudha. Kanaaf amma dookimentii kana sirreessuun qaba. Jalqabarraa qabee jalqaba cover page hojjechuufiin qaba. Cover page kiyya kanadha. Suura kana kuni kan dhaabbatan hojjechuudhaa fi suura sana koppii goonee asitti paste godhuudhaan san booda akka barbaannetti adjust godhuu dandeenya. Guddisuu xiqqeessuu dandeenya. Kanas fayyadamnee walakkaa akka nu ta'u imeejiin sun taasisuun danda'ama jechuudha. San booda kun maal ta'eera akka bareeduuf sirriitti akka mul'atuuf akka bareeduuf word artidhaan hojjechuun qaba. Word artidhaan yeroo hojjedhu kana highlight godhee akkasitti irra dibee achiin booda insert keessa deemuudhaan gubbaa kanatti jechuudha. Insert keessa deemuudhaan word art kan filadhaa. As keessaa styliin barbaadu filadhee irratti click yoon godhu naa fide jechuudha. Akkaataa kanaatiin ammas kana guddisuu xiqqeessuu nan danda'a. Okay. Amma immoo kolleejjii kan jedhu hin jira. Itti aanee kan jiraachuu qabu. Kolleejjiin sun maalidha? Kun dhaabbatadha. Addis Ababa Yuunivarsiitii kan jedhu kun dhaabbatadha. Kolleejjiin saawwa kolleejjii maal jedhudha? Kolleejjii irra highlight godhee kan ergan barreeffadhee booda highlight godheen as dhufee word art okay akkuma ammaatti filadhaa. Tole akkas naa godhee jechuudha. San booda kana saayizii isaa hir'isuu nan danda'a garaan barbaadutti. Akkasitti ergan filee irra butuudhaan kana asii gadee xiqqeessuu danda'a. Isa sanarra akkanaa xiqqaatu hin barbaade jechuudha. Kana senterii godhuudhaaf ishii kana achitti harkisuu hin dandeenya. Erga harkisnee booda kana gadi buufannaa jechuudha. Okay. Kun asitti hafee main campus kan jedhamani. Okay. Ishii kana akkatti sirreeffachuudhaan hamma cover pagein hojjetaa jira jechuudha. Cover pagein hojjetachaa jira. Kun mata duree title no kuni title title kiyya main campus network design and architecture assessment jedha. Wordin sun Ingiliffa yoo ta'e jala muruudhaan sirrii akka hin taane nutti agarsiisa. Asirratti ishii akkasitti deemnee click goone left click goone irratti sirreessinaa jechuudha. Ofisaatiin sirreessaa. Kana maal godhuun qaba? Capitalize godhuun qaba. Guddisuun qaba saayizii isaa. Saayiziin barbaadutti. Achiin booda okay. Tole hamma bareedaa jira jechuudha. Kuni maqaa nama submit godheeti.
Okay, amma kanasi akkuma kanaatti nan sirreessaa jechuudha. Gara 16 haa taasisu. Ishiin kun iddoo kana dhufuu qabdi, jala kanatti dhufuu qabdi jechuudha. Jala kanatti gadi finna. Tole iddoo kana Addis Ababaa magaalaan isaa eessa akka ta'edha. Yoo barbaanne immoo guyyaa iddoo kanatti barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf guyyaan har'aa maalidha? Iddoo kana dhufnee ilaaluu hin dandeenya. July 11 2021. Okay, iddoo kana dhufnee July 11 2021 inni barreessine kana guyyaa isaati jechuudha. Iddoo kanatti submitted to add to dictionary jenne ishii kana jala ishii diimaan jala muru kana irraa nu balleessa. Add to dictionary jenne jechuudha. Done by or prepared by jechuu dandeenya. Tole kana fakkaata jechuudha cover page keenya yookiin page jalqabaa fuulli jalqabaa dookumentii keenya kan fakkaata kan duraarra fooyya'eera jechuudha bareedeera jechuudha. Yoo barbaanne kana asitti boorderitti godhuu hin dandeenya. Tole amma maal gochuu qabna? Dookumentii keenya babbareechachaa jirra jechuudha amma. Tole dookumentii kana hunda isaa select goone control plus A yookiin control gadi qabne A yoo tuqne hunda isaa nu sirreessa. San booda dhufne iddoo kana style design jala kana style kan jedhu as keessa jira. Style kana maa irratti sirreeffannaa? Times New Roman irratti yookiin as keessa formaati barbaannutti jechuudha. Mul'ata argitanii akkaataa yegguu istaayilii tokkorra goonu yookaan foont istaayilii tokkorra goonu nu jijjiira jechuudha. Jijjiirama agarsiisu nutti agarsiisaa deema. Kanaafuu nuti amma Times New Roman irra haa goonu isaa filannu. Achiin booda foontiin isaa hagamaa ta'u hunda isaa walitti qabnee akka ammaatti goone isa kanas nu alaa waan balleessuuf isa olii jechuudha. Okay, na asii sirreessinudha kan inni akkas godhe eessi. Save godhaa deemnaa maybe ibsaan badee otoo saving godhin irratti baduu waan danda'uufi kanaaf hunda select goone akka ammaatti yoo foonti asii sirreessuu barbaanne isaan kanas waan nu jalaa balleessuuf isaan asirratti sirreeffanne maal goona isa kana qofa iddoo barbaannu irra dhaabneetu right click qabneedhuma asii gadee harkisna. Qabni asii gadee otoo harka keenya irraan kaasne inni harkisnu akka kanatti select nu godha. Achiin booda hin gadhiisna. San booda isa kana foonti barbaannutti sirreeffanna. 12tti dookumentiin keessa isaa jechuudha. 12 sirreeffama. Kan tokko taayitiliin garuu taayitiliin amma kun taayitilii guddaadha. Introduction kan jedhu kuni. Kanaaf kana maal goona? Tokko tuqaa jala jira yaa ta'u jennu kuni guddachuu qaba. Tokko black ta'u gurraacha ta'uu qaba. Gara centeritti dhufuu qaba.
Saayiziin isaa kun 16 hojjetamuu qaba. 16 goone. Isaan kana isa kun kanaa goonaa jechuudha. Isaan kun immoo kun 14 haa ta'uu. 14 haa ta'uu, gurraacha haa ta'uu, kun gurraachuma qofaa goone dhiisna isaan kuni. Sabtooppikii waan ta'aniif jechuudha. Isaan kana gurraachuma goone dhiisna. Isaan kana buleetini iddoo kanarraa asirraa galchaa deemnaa kan barbaannuun tole kuni dookimentii kana keessatti akkaataatti qophaa'edha jechuudha. Buleetini duubatti goone akkasumatti galchuu hin dandeenya yookiin immoo iddoon kana dhufnee kanarra yoo tunne ishuma amma filanne sana galchaa jechuudha. Kuni point 2dha. Kunis network analysis kan jedhu kun mata duree guddaa waan ta'eef 16 hojjechuu jalqabne 16 taasisna mata duree guddaadha. Kana kan itti aanee jirudha 14 goonuu beellachuu isaayyuu gurraacha goonuu jechuudha. Tole. Amma maaltu nafaa referensiin peejii haaraa irratti ta'uu qaba, fuula haaraa irratti ta'uu qaba. Kanas bilaa goonee 16 taasisna. Kanas kunis akka mata duree guddaatti waan ilaalamuuf jechuudha. Seef godhannee hamma dookimentii keenya babbareechachaa jirra jechuudha. Amma maaltu nu hafe? Kanammoo jidduu isaa fageenyi jidduu isaanii jiru meeqa ta'uu qaba? 1.5 iddoo kana dhufnee erga select goone 1.5 irratti sirreeffanna. By default 1.15 dha waan dhufuuf 1.5 irratti sirreeffanna akkaataa fedhii keenyaatiin jechuudha. Garuu 1.5tu koomanidha yeroo hundumaa. Tole akkatti sirreeffannee amma dookimentii keenya isa duraarraa bareedaa ta'eera jechuudha. Kan duraarraa iddoo kana bakka ispeesiin bakka walakkaa jiru balleessaa deemnaa. So amma dookimentii keenya isa kana wanti guddaa irratti peejii haaraa irratti dhufuu qaba. Mata dureen guddaa kunis dhuma irratti dhufuu qaba. Tole. Hamma dookimentiin kun ka duraarra baay'ee fooyya'aa dhufeera, bareedaa dhufeera jechuudha. Hamma maaltu nu hafa? Peejitti kennuu nu hafa. Peejii akkamitti fuula akkamitti kennina kan jedhu maal goonaa as dhufneeti as dhaabannee peejii jalqabaa kanarra dhaabannee yookaan immoo kun cover page kiyyaa kan itti aanu cover pageidhaaf amma peejiin hin kennamu waan ta'eef kanaaf fuula tokko iyyuu kennuu hin barbaadu. Kanaaf maal gochuun qaba? Layout keessa deemee layout isa jedhu kanarra deemee break ka jedhu kanan tuqa. Break ka jedhu kana to even to odd next page ka jedhu jira. Anama to odd itti godhume waa'ee kana yeroo biraa kan barannu ta'a. To odd itti godhuun ibinitti godhuun garaagarummaa maal qaba ka jedhu baay'ee barbaachisaa garuu ilaalla yeroo biraa. Tole break godhadhee amma iddoo kana jala kana naannoo kana dhufnee yoo double click goonu amma section 1 fi section 2 hireera jechuudha. Section itti adda baafadheera. Section itti erga iddoo kana dhufnee iddoo kana irratti ilaalla. Link to previous ka jedhu kuni yoo active ta'e akkuma addaan hin kunne itti waan ilaaluufi isa sana addaan baasuu qabna. Asirra iddoo kana dhufnee yoo keenyu garuu iddoo kanarra yoo keenyu garuu maal ta'e link to previous ka jedhu kuni jira jechuudha activeidha. Kanaaf isa kana addaan baasuu qabna akkasitti. Tole erga addaan baasnee kun amma section 1 fi section 2tti dookimentii keenya hundumaa hireera. Kanaaf ammasii maal godhuun qaba?
ammas dabalee addaan kutuun qaba dookimentii kana section 1 section 2 amma iddoo kanatti peejii roomaan nambariin itti kennu waan barbaadeef isa kanatti fuula peejii cover peejii kanarratti hin kennamu waan ta'eef homtuun kennamu kanaaf isa bira darbee ammas kutaa lamatti qooduun qaba iddoo kanarra dhaabbadhee ammas maalin godha break godha jechuudha nan cabsa ammas break to odd ammas cabse jechuudha ammas cabse tolee amma maal ta'e section 2 section 3 naa ta'e tolee amma bareedadha kana caala maal gochuun qaba addaan babbaasuun qaba linkiin isaa akka waliin qaban jechuudha yoo wal qabate peejii doon kennu akka tokkotti waan consider godhuu fi sectionoota yookaan kutaawwan adda addaa sana akka tokkotti consider godhe yookaan ilaaleetu lakkoofsa yookaan garee tokko akka ta'etti ilaaluun lakkoofsatti kenna lakkoofsa wal fakkaata garuu lakkoofsuni inni kaan roomaan nambariin inni kaan immoo roomaan akka hin taane waan barbaaduuf iddoo kana dhufnee kana adda baasaa deemna tole amma section 2 fi section 3 adda citeera amma section 3 isa kana faana wal qabata jechuudha sectionoota iddootti adda kunne bicha gubbaa fi jalasa ilaalla kun adda baheera kunii fi kun adda baheera tole amma lakkoofsa haa kenninu kanatti homaa kennuun barbaadu cover page kiyya kanatti maalin kennuu barbaade kanarratti roomaan nambariin kennuu barbaade inserti keessa gallee page number kan jedhu jira kana tuqnaa yookaan immoo layoutiin keessa teenye layoutii keessa miti yaa insertima keessa deemne page numberii formaati isaa filanna formaati kaminaa ta'u kan jedhu lakkoofsa immoo roomaan nambariin kan jedhu iddoo kana dhufnee asirraa roomaan nambarii irratti sirreeffanna roomaan nambariin iyyuu qubee xiqqaa fi guddaa qaba isa guddaa kana irratti sirreeffanne tokko irraa jalqabii jennaan roomaan nambar 1 irraa jalqabinneeniit okay jenna nu filateera hammas achumatti deebineet yookaan kun dizaayinii keessas yoo gallu akkatti dhufa achuma irra deebinee ammas peejii nambarii irra deebinee maal goona bakka kamirratti haa ta'u ka jedhu peej margin bottomii irra moo gubbaa irra moo as keessa iddoo barbaanne irra akka nu taa'u filanna anamma walakkaa jalasaatti gara walakkaatti akka taa'uun barbaade iddoo kana naa fidee naa kaa'e jechuudha. Amma kuni rooman number 1 dha. Kanatti homtuun kennamne kuni introduction dha. Okay, isa kanattis homtuu okay hin kenne kun garuu kennuu hin qabu ture. Linkiin isaa waan addan baaneef kenne jechuudha. Rakkoon qabu kana dhufnee maal goona remove goona jechuudha. Remove gooneetu irra deebinee kenninaaf. Kun kana tokko lama jalqabu tokko irraa jalqabi jedhaaniini sanbooda peejiin kun immoo iddoo kamitti haa mul'atu bukkee irratti immoo amma margin kana yoo goone bukkee irratti mul'ata jechuudha jala ta'ee ani iddoo kana irratti haa mul'atu jedhee waan tu jedhee peej jedhee irratti barreessaa deemu yoo jedhee kan barbaadetti kan hin barbaade filadheen okeedha. Sanbooda maal godhe jechuudha naa kenne jechuudha tokko lama sadi jedhee aga dhumaatti dookimentii kiyya hundumaa deema jechuudha. Amma kun section 3 dha. Section 3 yookiin kutaa sadaffaadha. Akkaataa kanaatiin kun tokko miti roomaan number 1 dha. Akkatti erga lakkoofsatti kennadhee seef godhadha.
Tole hamma maaltu nu hafaa cover page hojjennee title page hojjennee order artii itti daballee space hojjennee titleota barbaannu black goone deebi'iiti assessment fakkeenyaaf isaan akkasii kana qubee gurguddaan hundi isaan akka jalqaban yoo barbaanne akkasumas select goone irra highlight goone as dhufnee home keessa dhufnee iddoo kana A guddaa fi A xiqqoon iddoo jirtu kana yogguu tuqnu pop out ka godhu jira isaan kana keessaa capitalize each word jechaan each kan jalqabaa word jalqabaa hunda isaanii capitalize akka nu godhu yoo baay'ee ta'e jechuudha akkaataa kanaatiin erga goone booda kanas word kanas capitalize nu godha iddoo kanas dhufnee akkuma kana each word capitalize nu faa godhu kun durmaanu ta'ee jira okay kana fakkaataa jechuudha akkatti sirreeffannee save godhannee sectionitti kukkunneerraa peejii nambaritti kennineerraa hamma maalaa goonu mee teebilii akkamitti akka galchinu haa ilaallu teebilii akkamitti akka galchinu fakkeenyaaf iddoo kanatti teebilii wayii galuu qaba yoo ta'e fakkeenyaaf iddoo kanatti teebilii wayii hin galchame akkaataa teebiliin yerootti galchamuun jira dookimentii barnoota olaanoo kana keessatti yeroo riisarchii faa yookiin qorannoo hojjennu kanaaf teebilii 3x3 ta'e tokko galchinee as keessatti kun nambaraa jennu iddoo kana questions jennu questions kun dookimentii ta'e jechuudha as keessatti waan guguutamu jira tole erga kana goonee booda maal goona akkaataa teebilii list goonu teebiliin akkaataatti list ta'u kan mataa isaa qaba kanaafuu teebilii list godhuudhaaf maal goona reference keessa gallee fakkeenyaaf teebilii kana dookimentii irraa fudhannume dookimentii tokko irraa fudhannu okay research proposal network design mee dookimentii kanarraa teebilii tokko fudhanna kana sirriitti qayyabannee ilaalle yaaluu qabna mee teebilii tokko barbaannu asirraa teebilii wayii fudhannee tole kun teebiliin kun guddaa ta'e nutti guddatee garuu teebilii biraa ilaallu teebilii gaarii tole teebilitti deebina mee fiigarii haa fudhannu fiigarii ishii kanaa fudhannu fiigarii kanaa fudhannu kunis waan nu barbaachisuuf kanas ilaalla waan ta'eef fiigarii kana immoo eessatti agarsiinu naannoo kana keessatti mee agarsiinu imeejii sana fudhannee koppii godhanna maqaa fiigarii kana notice and awareness ka jedhudha
maqaan fiigarii kana. Fiigarii kana dookumentii keenya keessatti kan fayyadamnu ta'edha. Baay'ee calleennee miti jechuudha. Kanaaf iddoo kana maqaan fiigarii kana ishee kana fiigarittiin sirriitti nuun dhufne garuu nuti amma fakkeenyuma ilaaluudhaaf tole maal goonaa asi dhufnee amma fiigarii kana maanuwaalii galchuurra automaatikaalii akka nu baasu maal goonaa dhufneetu as reference jala dhufnee insert caption jala dhufnee maqaa fiigarii kana fiigariin kun fiigar ka jedhuun dhufa iddoo kanatti teebilii yoo jenne teebilii irratti sirreeffanne teebilii ka jedhu dhufa nuti amma fiigarii waan ta'eef fiigarii irratti sirreeffanne san booda dooti lama galchine fiigariin kun fiigarii tokkodha lama yoo jenne lama jenna jechuudha wayin chaaptariidhaan godhuu dandeenya boqonnaadhaani san booda okay erga jennee booda hingala ishiin kun hundisitu wajumaan sirreeffamte jechuudha amma automaatikaalii galee jechuudha kuni ishii kana Itaalii irraa kaasnee kana Roomaan times New Roman irra goonee ishii kana immoo saayizii ishii 12 goonee kalarii ishii immoo black gurraachatti deebisnee akkatti sirreeffachuu dandeenya jechuudha automaatikaalii galee. Tole teebiliin keenya kun immoo teebilii kana maqaa moggaasuu fi maqaan isaa questionary haa ta'u maqaan gabatee kana questionary tole kanaafis akkuma ammaa reference irra dhufnee insert caption fayyadu tuqnee amma maal goona teebilii waan ta'eef teebiliitti jijjiirranna jechuudha. Ishii kun iddoo kana listii iddoo level jedhu kana keessa teebiliitti jijjiirranna. Teebil waanidha jechuudha akka carraa kunis teebil waan jennee okay jennaa achiin maal godhe nu galche jechuudha. Kanas fuunee sirreessina ammasi. Kanaan asii sirreessuun danda'ama. Okay, kalarii isaa black haa goonu. Itaalii irraa kaasnu. Roman numberii times Roman numberii goone istaayilii tokko ta'uu qaba. Dookumentiin tokko istaayilii tokkoon kan qophaa'uu qabu. Ishii kanas maal goona fageenya addaan ishii 1.5 waan ta'eef 1.5 goona. Seef godhanneen san booda amma teebiliis haaluma kanaatiin dabalaa deemnaa akka dookumentii sana keessatti barbaachisuun fiigariis akkuma kanaatiin dabalamaa deema. San booda maal goonaa dhufnee naannoo kanarratti amma peejii sekshinii kana keessa dhufne sekshinii roomaan nambarii kana keessa dhufne roomaan nambariin taa'uu waan qabuuf dhufne gadi buusnaa akkasitti inter jechuudhaani. Amma maal ta'e roomaan nambar 1 roomaan nambar 2 ta'a jechuudha. Sekshinii kana keessa dhufne inter waan jennee gaddeemnee fi sekshinii sana dabalaa deema. Isa kana keessas introductionii ka'ee tokko lama deemu sekshinii kana keessas yoo inter jechaa deemne peejii haaraa lakkoofsuma kanaati sekshinii kana yookaan garee kana keessa ta'e keessa arganna. Deebiitii isa kana keessas dhufne kun homaa ittiin kennamne lakkoofsa kana keessas dhufne inter jechaa yoo deememma kami peejii tokko yoo hin qabne roomaan nambar yookaan lakkoofsa kan hin qabne argadha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin goona. Amma iddoo kanatti maaliin godhaa teebilii kiyya yookaan fiigarii kiyya baafadha. Fiigarii kiyya iddoo kanatti automaatikaalii fiigaroota hedduu galcheerra ta'e automaatikaalii akka naa baasuuf maanuwaaliin baasu jechuudha. Dhufeen asirraa refereensii tuqeen insert tables of figures jedhu filadhaa. Iddoo kanarraa ergan filadhee booda amma
figure kan jedhu irra godhadheen okay naan jedhu maal godhe naa baasa jechuudha. Eessarra jirti peejii tokkoffaarra jirti ani waa'ee peejii meeqarra akka jiru waan hin beeku ture garuu ofiis automaatikaalii naa baase. Teebiloon figaroonni biroo yoo jiranis liistii asumatti gadi godha jechuudha. Kuni kalariin isaa gurraacha. Yoo tuqnu gurraacha. Automaatikaalii galuusaa kanaan beekna. Asis dhufee ammas peejii biraa iddoo kanatti teebilii kiyas peejii biraa irratti peejii haaraa irratti ba'u qabaa kanas dhufee insert reference tuqee insert tables of figures jedhu dhufee iddoo kana amma teebilii irra jira teebilii kiyya okay interennaan jedhu teebilii lakkoofsa lama irra jira teebilii kiyya automaatikaalii naa baasee teebiloota hafan baay'ee noo jiraatanis as jalatti naa ba'u jechuudha. Tolee amma kan itti aanu maalidha? Garuu asitti kan gochuu qabnu iddoo kanarratti list of mata duree barreessuu fi qabna. List of figures jennee barreessuu qabna mata duree jechuudha. Mata dureen isaa kanadha. Kana fageenya isaa akkuma dureen home irratti deebinee tokko tuqaa shaniin haa goonu. Kun mata dureedha jalatti list ta'a jechuudha. Asis dhufnee kanas list of tables jennee barreessine bilaa goona. Tole amma dookimentii keenya baay'ee sirreeffataa jirra jechuudha. Amma maaltu nu hafe table content hojjechuufitu nu hafe. Table content akkamitti hojjennaa? Kunis table content keessa waan galuu qabuuf kanneen biroo ni hafu baay'ee. Kanneen akka abstract conclusion wantoonni recommendation wantoonni hafan jiru isaan haalum kanaatu waan galfamaniif waa'ee isaanii hagas mara okay asitti fakkeenyaaf abstract daballu abstract jenne iddoo kanatti kunis 16 ta'uu qaba. Abstract keenya okay jala kanatti barreessina jechuudha. Summary of the document or abstract iddoo kanatti barreessina bakka isaa qopheessinee irraa okay hamma table content keenya enter jechaa deemin amma Roman number 4 argadheera. Tolee Roman number 4 argadheera. Hamma maaliin godhaa table content hojjedha. Table content ko iddum kana dhaabbadheen iddum kana tuqee asirra iddum kana iddoo barbaadde waan tuqtan asirra maal goona reference matuqna deebisnee reference tuqnee add table jalqaba kanarra add text jedhu jira. Add text enna add text kanarratti option nu fida yookaan filannoo nu fida. Filannoo kanatti level 1 2 jecha word yookaan text sana achalatti filachaa deemna jechuudha. Amma kana level 1 jalatti akkanaa galuun barbaade level 1 filadhe. Kanammoo ammamtuun jiru iddoo kana iddoo kana wanti blink gootti jirti mallattoon kuni. Table content irratti leessi ta'uu isaa kan agarsiisudha. Iddoo kana tuqnee yoo dhufnee as ilaallu kamirratti select ta'eera level 1 irratti select ta'eera. Doogoraan illee level 2 jalatti galchine jiraanne iddoo sana deemnee sirreessuu dandeenya. Kanas amma dhufee add text level 1
kalariin isaan jijjiirama gara bilaakitti deeffachaa deemna. Kana dhufee yaaddituu teekisti waan irratti godhadhaa. Kanaan barbaade dhufee kalarii isaa gara gurraachaatti deeffachaa deemuu nan danda'u. Kan dhumarratti hojjennee iddoo tokkotti deebisuu hin dandeenya. Tole kana dhufee referensii jala galee add text to level 1 level 1 tole okay kana maal yookaan akkatti ilaalee godhuun danda'ama. Kana level 2 jalaan godha jechuudha. Dhufee add text to level 2 ta'uu qaba. Level 2 jalattidha. Kun level 3 jalatti. Kana jechuudha. Kun level 3 jalatti godhe. Kunis level 3 jalatti ta'a. Maaliif sadi fagaatee jira sanarra. Kuni level 1 jalatti ta'a. Akka chapteriiti waan ta'eef chapter 2 akka jechuuti level 1 jalatti ta'a. Kun level 2 jalatti taasisadha. Sambooda referensii kiyya dhufee ammaatti referensiin hojjennee referensiin akkaataatti jedhamu ilaalla. Referensii kiyya jala dhufee kanas level 1 jalatti godhadha. Black godhachuun danda'a. Kanas deebisee kalarii isaa gara blackitti. Yookaan kana hundasaa dookimentii kiyya hundasaa filadhee black godhuu nan danda'a. Hundasaa blackitti na deebisuu danda'a. Tole amma peejii kiyya formatiin isaa sirreeffachuun qaba. Kuni peejii isatti aanutti haaraa irratti dhufuu qaba. Chapterii waan ta'eef mata duree guddaa waan ta'eef jechuudha. Chapterii haaraa irratti dhufuu qaba. Fuula haaraa irratti dhufuu qaba. Kunis mata duree guddaadha. Referensii kan jedhu kun kan of danda'edha. Innis fuula haaraa irratti dhufuu qaba. Amma fuula 4 ta'ee tole erga haala kanaatiin hojjedhee booda amma maaliin godhaa? Ni saayiteeshinii haa galchinu. Fakkeenyaaf chaartii kana fiigarii kana eessaa fudhannee dookimentii amma banne sanarraa fudhannee dookimentii kanarraa jechuudha. Dookimentii kanarraa fudhannee fiigarii kana dookimentii kana dubbisnee asirraa yaanni nuti barbaanne suni isa keenyaa faana waan walitti dhufee fi nuti dookimentii kanarraa dhufnee fudhannee naannoo kanaa fudhannee dookimentiin kun maal jedha waa'ee maaliiti features kunooti suurichi kanaafuu maal goona akkamitti maanuwaalii woordi fayyadamuudhaan saayit goonee referensii baasuu dandeenya automaatikaalii kan jedhu ilaaluudhaaf iddoo kana dhufnee amma kun kan kiyyaa miti dookimentii sanarraan fudhadha jennee ragaa kaawwachuudhaaf as dhufnee referensii jala dhufneeti insert citation jenna jechuudha. Insert caption jenne dura teebilii yookaan figarii galchuudhaaf amma garuu insert citation jenna. Insert citation jenneeti add new source jenna. Add new source jennee dhufnee dookimentichi maalidha? Dookimentiin kun maalidha? Waa'ee artikiliidha moo kitaaba moo teesisiidha moo maalidha kan jedhu kun amma
teessisiidha. Riippoortii ta'aa jechuudha. Taayippii isaaf illaa awutariin eenyudha? Awutarii yookaan immoo barreessaan kitaaba riisarchii kanaa eenyudha? Namicha kanadha. Koppii goonee asirra dhufnee peesti goonee kana maal godhuu qabna? Maal godhuu qabna kana? Fakkeenyaaf 2 ta'uu qaba. Ishii kana kataloog godhuu qabna. Kun as darbuu qaba jalqabarra. Ta'a koomaa ispeejii tokko tuqneet isamma peesti goona akkaataa kanaatti kataloog ta'uu qaba. Yoo baay'atan iddoo kanatti leessa ta'u. Namichi kuni maqaan isaa Muhammad Faruq Anwar waan jedhamu F Anwarin jennume. F Anwar yoo baay'ate yookaan corporate na listi goona garuu kun tokkodha. Taayitiliin kitaaba kanadha. Taayitiliin isaa Requirement of Social Network Services kan jedhu koppii goonee iddoo taayitil jedhu irratti peesti goonaa yeroo yoomidha barreessaa bara 2016dha. 2016 publisher eenyutu publish godhe? Publisheriin research yoo ta'e yuunivarsiitii namichitti hojjete ta'a. Yuunivarsiitii kamitti hojjete? University of Temporary University of Temporary kana koppii goone publisheriin isaanuma. Magaalaan itti publish ta'e sadha. Magaalaa kamidha kan jedhu magaalaan ishii yoo kaa'ame jiraatiin keenya yoo hin kaa'amne garuu dhiisnee darbina jechuudha. List of table akkaataa amma duraan jedhe sana listoo fi fiigarii iddoo kanatti kaa'ee automaatikaalii baafatee list of table innaa ta'us akkasitti haga teebilii dabalaa deemnu akkaataa sanaatiin hojjenna. Akka carraa ta'ee namichi kun magaalaa itti hojjete sana hin keenye kanaafuu ni dhiisnee darbina jechuudha. Ni dhiisnaa then okeenna jennu maal godhaa dhufetti iddoo kana F Anwar kan jedhu galee jechuudha. Kan akkaataatti kataloog godhu baay'een haayilaayitiidha malee akkaataa kanatti kataloog ta'uu qaba anyway. Okay, insert citation kun citation jedhama. Citation site ta'a. Kan biraas fakkeenyaa fi asirratti yaadni nuti haasofnu yaada riisarchii kanaan dura hojjetamee ta'a. Fakkeenyaaf literature review keessatti fakkeenya akka jiruun wantoonni baay'ee wanta nama biraarraa yaada nama biraarraa fudhatamanii san support godhuudhaan waan hojjetamaniif galaa deemuu qaba jechuudha. Citationiin ragaadhaaf abaluurraan fudhadhe jechuudhaaf. Fakkeenyaaf kan ammoo dhufee amma citationii yoo galche iddoo kanatti citationii fakkeenya insert citation jedhee kitaaba kana yoo ta'e kitaabni ani galchuu barbaade akkuma ammaatti maanuwaalii galchine kan akkaataatti insert citation jedhee fudhadhe jechuudha. Insert citation sadura galchinedha kun amma kun aanuwaarraa kun namicha kanaa akkaataa kanaatiin galchina. Dabalataan iddoo biraattis kan biraa fakkeenyaaf iddoo kanatti galchuun barbaade yaada kana
kan na deeggaree yookaan iddoon soorsii kana madda kana argadde galchuudhaaf yookaan plagiarismii hambisuudhaaf jechuudha. It is very important to be free from plagiarism, so I have to cite to save myself from the plagiarism. Okay, kun qorannoo keessatti baay'ee murteessaadha. Yeroo itti aanutti akkaataatti tuulota automaatikaalii kan hojjetan jiru. Tuulota sana fayyadamnee akkaataatti citation hojjennu ni baranna. There are a number of software tools that work the citation and reference automatically for us. So we'll learn it another time. So asitti saayitii kabiraan galchuu barbaade fakkeenya artikelii wayiin fudhadhee haa galchuu taayippiin isaa ernaa filannu wantoonni asitti galchinu jijjiiramaa deema. Artikelii tokko fakkeenya kun artikeliidha teesis jedha kan artikelii miti dookumentii guddaadha. Inni artikelii ta'ee haa galchinu. Okay, kun artikeliidha. Artikelii kanarratti fakkeenyaaf kana importis godhuu nan danda'a. Import godhuu nan danda'a. Qorannoo network design iddoo kana dhufee manage source kan jedhu irra kana dhufee browse godhee F keessa deemee qorannoo research proposal network design iddoo kana dhufee oolennaan filadhu naa dhufa then filadhee okay galeela okay akka carraa ta'e kun hin galle mi maanuwaalii maagashinu artikelii amma banna asirraa odeeffannoo barbaachisu hunda gashinaa jechuudha. Kun mata dureedha. Mata dureen isaa virtual organization. Kana garuu erga dubbisnee dookimentii kanatti fayyadamne waan itti fayyadamne irraa dubbisnedha kan nuti gashinu. Awutariin amma iddoo kanatti corporateedha. Baay'eedha awutariin isaanii. Isaan kan tokko tokkoon galchaa deemna. Kun akkaataa kataloog ta'ee jira. Kanaaf homaa kataloogiin goonu. Homaa goonet. Okay, kataloogiin taane kunillee kataloog waan ta'e natti fakkaate hin taane. Okay. Homaa maqaanaa akkaataa kanaatiin galchaa deemna. Joornaal neemiinsaa maalidha? Kun journal of what? Ishii kanadha journal kun publisheridha. Publisheriin ishii Elsevier-dha. Publisheriin akka carraa asirratti artikelii irratti dhufu jechuudha. Kanaaf journalist application. Okay, journalist expert systems with application kan jedhu.
Ini yeroo biraa kana faana intinin jennu yeroo gubuun barbaachisu automaatikaalii waan fudhannu. Kun fakkeenyuma agartee isinitti agarsiisuudhaaf bara inni itti publish ta'e bara 2018 peejii meeqa qabaa intinin kun artikiliin kun dhumarra deemnee peejiin isaa meeqa akka ta'e ilaalla. Okay. Peejiin barreessine asirratti peejii 16 qaba jechuudha. 16 jennume maalumaafu peejii 16 qaba. Maaliif peejii sassatti argine iddoo kanatti kunoo. Kun garuu eessarraa ka'e walakkaarraa ka'e waan ta'eef kana hunda hin barreessinu nuti. Peejii kitaabni sun qabudha kan nuti keenyu. Then okay na jennu insert saayitii nu godhee nu gashaa jechuudha. Tole. San booda maal goona iddoo kana dhufnee amma referensii keenya baafanna. Referensii akkamitti baafanna? Insert bibliography jennee insert bibliography iddoo kana dhufnee insert bibliography referensii haa ta'u immoo bibliography haa ta'u fayyadu jira. Bibliography yoo ta'u fi referensii yoo ta'u garaagarummaa qaba. Garaagarummaa isaa yeroo itti aanu tuulota yeroo barannu yeroo sana sirriitti kan ilaallu ta'a. Amma garuu referensii fayyadu filannee referensoota kana haa baasnu. Asirratti istaayilii sirreessuu hin dandeenya. Istaayiliin isaa aappaa baay'inaan aappaadha kan fayyadamu. Garuu akka kolleejjiitti Chicago kan filatan jiru. Chicago yoo ta'u akkaataa itti mul'isu deebiitti IEEE yennaa ta'u akkaataa itti mul'isu garaagarummaan isaa asirratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Kana warreen teeknooloojii injiinaringiif asitti fayyadama. Sooshaaliin baay'inaan aappaadha kan fayyadamanii. Kanaaf istaayilii isaas amma jijjiiraa deemnu humsaan jijjiira. Istaayilii tokko ta'a jechuudha wal fakkaata. So ammaaf aappaadhaan haa hojjennu. Referensii keenya baafannee save godhannee hamma maalaa goonu table content keenya haa baafannu. Table content keenya jala kanatti haa baafannu. Cal jedhamee miti kan baafamu table content inni akkaataatti ba'u seera mataa isaa qaba. Tole table content keenya iddoo kana dhufnee section 2 keessatti jechuudha. Roman number bakka qabu kana keessatti dhufnee amma maal goona reference jala dhufneetu insert reference jala dhufnee insert table content kan jedhu jira. Table content kan yeroo kanarra tuqnaa achiin booda akkaataatti listiin isaa nu mul'atu kan barbaannu as keessaa filannaa. Ani fakkeenyaaf kanuma filadhu. So automatically nu baasa jechuudha viisaati. Save godhannee dookimentii keenya akkaataa kanaatiin bareechannee hojjetachuu dandeenya jechuudha. Abstractii, figure, peejii isaan irratti mul'atan, introduction peejii meeqarra akka jiru hundasaa automatically nu baase. Kun akkaataa itti dookimentii qopheeffannudha. Dookimentiin keenya jalqaba qabne yoo ilaalle maal fakkaata? Kun cover pageidha. Cover page lakkoofsa hin qabu. Kun list of figureidha. List of tableidha. Page mataa isaanii danda'e irratti ba'uu qabu. Abstractiinis asirratti abstractiin barreessina jechuudha. Write about the summary of our document. You write here. Dookimentii keenya waliigala isaa waan inni odeessu waan inni qabu qabiyyee isaa asitti cuunfinee iddootti guduunfaa isaa keenyu abstract kan jedhamu kana
bakka kanatti barreessina jechuudha. Achiin table content keenya akka amma automatically baasne yoo haaraa waan biraa daballes immoo maal goona dhufne update table jennee dabaluu dandeenya jechuudha. Update entire yoo jenne hunda isaa irra deebi'eetu barbaade wantoota hundumaa iddootti sirreessa insert okay jennaan akkaataa kanaatiin update godhuu dandeenya yoo haaraa hojjennes isa kana irratti dhufne update irratti right iruma dhufne right click tuqne update field jedhu kana tuqne update entire table jenne innis akkuma table content update nu godha. Kanas akkuma kana kan figure jechuudha irra dhufne update page number on illee page number bicha hunda jenne garuu hunda isaa sirreessa jechuudha. Fakkeenyaaf ani page kana page biraa irratti yoo dabarsine page biraa irratti hojjennu page biraa irra galuu danda'a. Eeguu dookumentii garaa gara oliiti wantoota baay'ee dabalaa deemnu page isa dura jiru irraa gadi bu'aa dirqama sun san booda page kana irratti hafuun qabu update godhuu qabna dhuma irratti jechuudha. Page inni irra jiru sana akka argatuuf iddoo kanatti akka dhufuufi so dookumentiin keenya kana fakkaata baay'ee bareedaadha jechuudha. Amma kuni seerattiin dookumentii qopheessanidha. Kanarraa asuma irratti goolamna kutaa itti aanuutiin haga wal arginutti nagaatti.